ayyaanni fuula fayyaaf kan nagaa kan gammachuu ta'e. Ashama kam jirtu kabajamtoota daawwattoota televezyiinii OBS bagaa bacaqii gannaa keessaa baatanii booqa birraa geessan isiniin jecha har'a kan nuti argamaa jirru mana weellisaa Taaddalee Gammachuuti. Yaana wal jijjiirraa bara haaraa bara 2014 sababeeffachuun jechuudha kan nuti qophii kana mana isaaniitti qopheessine. Mana isaaniitti muuxannoo mudannoo haala jiruuf jireenya isaanii wajjin turtii taasifna. Hanga xumura qophii keenyaatti nu waliin turaa isiniin jenna. Qophicha kan qopheessu anis Qeel Argawuti. Mee maatii kee waliin barsiisne? maatiin koo gaa'aati warraa koo Hayidaa Kabbadeeti intalli kiyyaan gafaa ishee buna danfisu sanii Naahilu ishee Naahilii Taaddalaati feeneetti immoo isheetti aantu osoo ishee jirti inni sadaffaa immoo Been Ole Taaddala ni dhiira af maatii ijoollee sadii qaban. Kamisinoo sooressa dureessa wayii fakkaata. Waaqayyoon agalatu homaan jennu. Dureessa wayii fakkaata. Taaddaleen hojii aartiin alatti iccitiidhaan wanta inni hojjetu jira laata? Kaabukkeedhaan wanti hojjetamu hojii baay'eetu jira. Aartiin akkuma jirutti ta'e hojii investimentii adda addaa keessattis galee hojjetaatuma jira. Kanaafidha maalli hojii aartiidhaan duwwaa guddachuun xinnoo hin cima. Industiriin aartii Oromoo hin guddanne ganaadha waan ta'eef amma biizinasaaf miti aartiin kan hojjetamaa jiru. Hundumtuu fedhii ofii aadaa ofii guddisuudhaaf hojjetamaa jira malee akka biizinasaatti akka industirii guddaatti ilaalamaa jiru. Kanaaf hojii adda addaa hojjechaa jira. Sooressa jedhamu waannus karaa sirriirra jirra jedhee yaada. Isin lamaan keessanuu miidiyaa irratti namni hundumtuu miidiyaa irrattis hin beeka kallattii garaagaraadhis yoo ta'e jechuukooti. Mee Taaddaleen nama akkamiiti? Manatti immoo jechuudha. Ulfaata nama ibsu. Taaddaleen yaa'u ogummaa isaatiin hundumtu keessaniyyuu hin beektuuni. Gara manaatti jechuun akka abbaa manaatti yeroo ilaallu immoo nama maatii isaa sirriitti jaallatu. Nama ijoollee isaa haalaan guddisaa jiru. Keessi isaas qulqulluudha garaa laafeessadha. Wanti hundumti isaa immoo fulleedha. Waan ati dogoggora qabaattis si jaallannaanis si jibbinaanis waa dhokfachuu hin danda'u. Fulleedhumaan sitti hima. Personaalitii baay'ee bareedaa ta'e baay'ee qaban. Abbaa manaa koo waan ta'eef duwwaatu hin ta'in waan inni irraa jaalladhu amala baay'ee qaba. Amala bareedaa jechuudha. Kan isaatti gara boodaatti nas deebi'a. Wayitaa Ilubbaa Bor deemtanii Ayidaanii utuunni waltajjii irratti sirbuu jaallatte achirratti jaallatte siin jedhu isa booda tarii gaaffii jaalalaa jalqaba kan dhiyeesse siimoo isaa laata? Egaa har'a dhugaa sabaaf na waan ta'eef. Jechuun nama jaallatamu qabudha. Garuu akkaati jetteetti miti kaa dhugaansaa. Almaatii guddaa keessatti guddadhee aadaa safuu duudhaadhaan baay'ee akkoonko sirriitti na guddiste waan ta'eef. Safuu sanaaf sodaatte malee kun jiraadha. Kisii dhoksaan jiru. Innis hin dubbata booda waan ta'eef. Inni tu dubbate wayyaa. Jedhate dubbaddoon kee. Akkaati jetteetti miti kaa. Qabana jaallatee kan dhufeessadha. Isaanus baay'ee isa rakkisee jechuudha. Kadhaamee kan. Jaarsi yaan lafee. Waan kana innis dubbata. Akkasitti na argate malee akka raayyootti miti akka salphaatti hin argamne. Meen maal jedha? Dhugaadha. Akkuma ishiin jette namichi garuu akkaataa waltajjii irratti muti kan wal agarre. Waltajjii irratti si argiteetu si jaallatte. Akkasii miti. Anatu televezyiiniin arge sirba kiyya haaraan baheeti sirba dammaalla seerutu viidiyoo kiliipii isaa hojjedheen ture. Anaa televezyiinitti kennadhee akka isaa ta'e dhangaarratti isaan jalqaba warra dhangaa san beeksisu carraa ta'ee ishee taate Hayiduu. Gaafa sirba kiyya beeksisuu tanis eegaan ture hin darbaadhaani. Gaafa laalu Hayidaatu beeksisa sirba kiyya dammaallasee. Sirbicha koo viidiyoo kiliipii san laaluu dhiisan ishee laalaa ture. Sanaan booda akka carraa ta'ee torban lamatti warri cinaaqsanii irraa manno warra Baddalleetti manno Elbaaburratti qubate jira. Harargee irraa dhufanii qubatni Cawwaaqa
achitti sagantaan ayyaanaa tokko ture sagantaa ayyaana sanarratti isheen televezyiinii Itoophiyaa wajjin dhufanii sagantaa hojjechuu dhufanii ani immoo baandii tokko waliin dhaqeen achi sagantaa qabna ture baandii biiftuu waliin. Carraa intalan televezyiiniin argisantu akka carraa ta'e immoo ammas waltajjii gaggeessuu dhufe. Wanni kuni waaqa baay'een achitti immoo itti sissiqe. Angoon ani suutee naman ergadhe. Naman ergadhe suni na barsiisee naman ergadhe suni isheenis gaazexeessaa guddoo Simmaany Teessoo jedhamti isheetu wal nu barsiise. Sanaan booda bilbila wal jijjiirree akkuma gaariitti walitti haasa'aa turre Finfinneetti gaafa deebisnu bilbilu mana jalaa kaasuu didde. Maaliif akka ta'e booddee na gaafate. Sana booda yeroo dheeraa booda walii bilbilee maal jennu walitti dhufuu qabne wal barree sanaan booda akka carraa ta'e walii gallee kan rabbi jedhettaa irraa abbaa maatii horree. Sirba kee yeroo jalqaba weelluu gara jalqabaa keessa lakkoofsa bilbilaa si ergeera duwwaa 710 siin jedheera nama harkatti feemoo si geeraa itti tarii isheedhuma bilbila si jalaa kaasuu didee wanti kun ishee maa wajjin wal qabata. Isheedhaan waliin qabatu. Yaa akkasitti fudhadhu malee gaafa sirbamu sirba aadaa waan ta'eef isheedhaaf sirriiru ta'e bareeda ture ishiin agarri isaan dura. Erga albamni kiyya bahee boodan arge garuu zeemaa sanirratti walaloo lakkoofsa bilbilaa guutuu dubbachuu hin dandeessu. Duwwaa 910 jettaa sanitti aaneen beekamu. Naatarii bilbilli ishii immoo akka carraa ta'e 10 hin jalqabu. Hin jalqabu keessaa baatee jechuudha. Duraan namni ergaa ergataa ture ergaa irraa gara xalayaa barreessuutti dhufe xalayaa barreessuu irraa gara bilbilaatti bilbilarraa amma Facebook sooshaal miidiyaa fayyadamuu irra gara tarii waqtii isin waan kana jalqabda waqtii namni xalayaa barreessuu irraa gara bilbilaatti ceelaa laata dheessi gaafadheen immaa. Isheen nama akkamitti manatti? Isheen kee waan baay'ee dubbatte waan ta'eef. Waan baay'ee dubbatte ishee ibsuudhaaf immoo rakkisaadha. Isheen xiqqoo amala baay'ee tasgabbaa'ee qabdi. Cimina kiyya duuba immoo namni cimaan jiru isheedha. So ishee argachuu baadde sadarkaa mana nan gaa'ee yaadu kan rabbii ta'e jechuudha. Sanaan galateeffachuun barbaada. Haadha warraa gaariidha. Jumaatii ishee jaallatti ijoollee ishee akkatti isheen kunuunsitu amanuu hin dandeessu. Kanaaf odoo isheen jiraachuu baatte sadarkaa kanarra gahu haadha manaa baay'ee ogummaa manaatiin baay'ee cimtu maanejimentiidhaan gorsa adda addaatiin barumsaan illee gara hundaanuu guutuudha. Rabbi guuteennaa kenne. Aayidaa waan gabaabaa kanarratti ibsuun xiqqoo rakkisaadha. Yoo aartis immoo amalli ishee xiqqoo aarran. Abidda jalaa goruudha. Jalaa goruudha. Yoo aartis garuu dhufteen aartu. Naa baay'ee nama gaarii akkuma ishiin jettu duratti ana ibsuu irratti ofiisiin ibsite. Wanni ishii fuulduratti wanni dudduubitti haasoftuun qabdu si jaalannaa si jaalatte sobaan si waliin jiraachuu hin dandeessu. Nama dhugaati. Miidhaginni kun bareedinni kun ogummaa gaazexeessuu keessatti mee akkamittiin ilaalta? Namni bareedaadha ofiin hin jedhu. Ati bareedduudha siin jenneerra waan ta'eef mee akkamittiin ilaalta? Ani akkasuma bareedduudha ofiin hin jedhu garuu immoo fokkisu ergaa galatoon.
Maalidha televezyiinii irratti jalqabaanaaf walabummaatu jalqabeedhaan gaarratti kontiiniitii hojjechuu yeroo jalqabnu nama baay'eetu bakka dinqisiifamaa ture. Nu gaafatu iyyuu akkamisinii Oromoodhaa hin jedhu Oromoon fakkaatanii hin jedhu. Maa jechuudha Oromoon maal fakkaataan jedhaan ani bara sanatti jechuun bareedinaaf utuu hin ta'in namni namumti xinnoo of qabu afaan Oromootiin kan dubbatu yookaan immoo miidiyaa irratti kan ba'aa jiru akka ammaa kanatti baay'een jiru natti fakkaata. Innaa ilaalchi namaas kan yeroos ture sirriin turre namoonni baay'een akkasuma hin jedhu. Annan dhaaraan ture maal jechuudha Oromoon maal fakkaata maaliif gaaffii akkasii na gaafattu hin jedhaan. Deebiin hin jiru. Hin fakkaatanii hin jedhu bakka kanumadha. Hojii miidiyaa irratti xinnoo footoojenikii ta'uun gahee mataasaa qabaachuu ni danda'a. Jechuun hojii ati hojjettutu akkati jaallatamtu si godha. Nuti bara sana egaa yookaan waa faashinii uffannee meekaappii godhannee miti kan gara iskiriinitti dhufnu qabiyyee sanaaf baay'ee cinqamne jechuun amma nan argaa ijoolleen gara televezyiinii dhufanis istiidiyoodhaaf daqiiqaan 15 yeroo hafuufaa hin dhufu. Anaan baay'ee na dhiba. Bara sana nuni amma lafti bari'ootti nu cinqa bakka galgala kitaaba adda addaa dubbisnee sagantaan keenya keessummaan keenya eenyudha. Sana irratti dhimma saayinsiitti taanaan dhimma saayinsii irratti waan baay'ee sarchi goonee itti qophoofnee aadaa irratti taanaan immoo waan baay'ee nama gaafannee waan tokko dubbisnee barreessinee amma baree gibbii sana dallaa sana gallutti baay'een dhiphanna turre jechuun beekamtiidhaaf yookaan qarshiidhaaf tun ta'in intarastiidhumaan ogummaa keenya waan jaallannuuf akkasitti hojjetaa turre. Kanaaf hojiin keenyas yeroo dhangaa hojjennu waaqayyoon agalatu baay'ee bareedaa ture. Nama baay'eetu dinqisiifata, nama baay'eetu hordofaa ture. Innaa hojiin bifa waan qabaatteef duwwaatu hin ta'in yaa footoojenikii taanaan nama biratti daftee jaallatamu ni mala ta'a. Garuu wanti guddaan ilaa kun dubbatte waan bari jechuu barbaade. Sagantaati hojjettutu akkati jaallatamtu si godhama. Innaa hojiin baay'een hin hojjetama amma hin hojjetamne yaadaan ganaadhaan hin hojjenne gara fuulduraatti kana caalaa hojjechuudha. Atis hawaasa keessatti beekamaadha. Hawaasa hundumtuu si beeka. Inumaayyuu namni televezyiinii manaa hin qabne reediyoo manaa qaba waan ta'eef Taaddaleen eessattuu beekamaadha. Isin lamaan gaama beekamtoota hawaasni isin beeka. Gaafa karaa irratti adeemtan gaafa karaarra waliin deemtanii tarii fuula hawaasaa akkamittiin agartu fuula namoota kana akkamittiin argattu achi as deebitanii immoo jireenya hawaasummaa keessatti maal fakkaattu? Egaa namni miidiyaa irratti beekamu gaafa alatti argu namni kan rifatu faatu jira kan si argee si dubbachuu barbaadu kan suuraa si hojiin ka'uudhaaf si gaafatu jira wanta adda addaatu jira. Jireenya hawaasummaa irratti immoo akka gaarii jirredhee yaada jireenya hawaasummaa irratti ani akkasidha abbaan ni himatu yookaan hiriyaatu sirraa dubbata yookaan nama si beeku sirraa dubbata garuu jireenya hawaasummaa cimaa qabdi. Gammada namni baay'een Oromoonni baay'ee bakka jechuun isin lamaan wal fuchuu keessaniin baay'ee gammannaa yeroo nu argan akkasitti nuuf ibsu namoonni baay'een. Egaa kanuma amma fakkeenyaaf wayita isin bakka tokko bakka biraatti deemtan fa'aa attentionii qabatanii waan biraatti ariifattanii wayita deemtan fa'aa namni isin dubbisuudhaaf isin arguudhaaf isin argeefaa kan dhugaan seeneefaa jira. Tarii yeroo akkasii sana miira namaa wajjin miira namaa qabbaneessaa gaaffii namootaa deebisaa hojii ofii immoo bakka ofii galmaan ga'u irratti tarii mudannoo isin mudate jira kan jedhu asumaan akka kaasnuuf jedheen yoo jiraate. Anni obsa qaba kanarratti nama dubbisu namni gaafa garaarratti isa dinqisiifatan yoo dhufanillee haalli inni ittiin tiriit godhu baay'ee namatti tola obsa qaba sirriitti dubbisaa hin galateeffata hariiroo gaarii qaba nama wajjin hidhee yaadaan amma isaan ga'uun. Ati maal jettu? Waan jedhu garuu dinqisiifataa baay'ee kan na rakkisus hin jiru. Magaalaa Finfinnee kana keessatti dhalattee guddattee naannoo Qaaqee Qaallattiidha. Garuu walalooniti yeroo baay'ee kanatti fayyadamtu walaloo hawaasaati. Inni kaanis akkuma jirutti ta'e jechuudha. Magaalaa Finfinnee kana keessatti afaan Oromoo dubbatanii afaan Oromootiin waan hawaasaa kana dhiyeessuun haafuuti afaan Oromoo dubbachuun iyyuu yerichi yeroo rakkisaa ture bara ati keessa turte keessa jechuudha. Akkamitti waan kana dandeessimee kana nutti? Jalqaba gaa magaalaa keessatti dhaladhee guddaa akkuma jettu isaaniif eenyuun galateeffamuu qaba yoo ta'e maatii kiyya galateeffamu abbaa kiyya haadha koo akaakayyuu kiyya sekkootiya isaan afaan kana malee afaan biraan haasa'an. Yoo alatti gabbaan amma ta'e walii galu namaani ispeeshaalii abbaan kiyya badaa miti haati koo sirriitti hin haasofti garuu mana keessatti maatii wajjin kan nuti haasofnu afaan Oromooti. Kanaaf sun anaaf carraa ta'e kan aadaa kiyya beeku kan afaan koo beeku.
egaa kanaafee tattaaffii kiyya waan aadaa tan jaaladha. Kanaaf wanni aadaa sun uummata kee eenyummaa kee ibsa waan ta'eef achirratti yeroo balleessuun barbaada anas kan na hawwatisa waan ta'eef sarratti fokas godhee hojjedha. Seenaan kee biiftuu biiftuu Oromiyaa miti? Tu biiftuu Oromiyaa hin galiin dura mee nu taphachiisi maal ture? Isa dura maalirra turte eessa bakka sana geesse? Bakka nan jalqabe ijoollummaa kiyyarraa ka'een nama mana barumsaa ture sadarkaa tokkoffaarra gaafan turu sagantaa muuziqaa irratti kan taalantii qabu kanan bareessa achitti namootiin gaafa namni kubbaa taphatu yookaan yoo fiigu harka rukutaniif cimaadha. Warra garee keenya keessatti immoo nama muuziqaa sirbu'an namni baay'een na jajjabeessaa ture. Sana boodan gandarratti baandiin dhaabbatee achitti sirmaachan ture. Sana booda naayit kilabii jechuun Qaallitti Gannat Mannaafashaa jedhamu jira. Achittan of bare kan muuziqaa sirriitti sirbuu danda'u akka achitti mirkaneeffadhe achitti nama nu leenjisu ture. Koloneel Lammaa Damissoo jedhamu. Isaantu waa'ee muuziqaa solfeejoo maalii kan nu barsiise lammaffuu fi kamisa muuziqaa barannaa sanbatatti naaf sanba guddaa immoo hin sirbina. Achirraan ka'ee beeksisni bahee osaan beeksisni aadaa fi turizimii Oromiyaa baasee gara biisuutti dorgommii ture dorgomee nama 500 ta'a. Achi keessaa nama 5 immoo 6tu barbaadama. Akka Finfinneetti akka Oromiyaatti nama 9tu barbaadama. Akka Finfinneetti nama 3tu barbaadama itti fakkaate. Isa keessaa tokko carraa argatte. Akkamitti nageesse wantichi? Beeksisatu bahee nama natti hime. Warra baandii sana keessatti hirmaatutu natti hime. Naa beeksisni afaan Oromootiin sirbaa, afaan Amaaraatis, afaan saba biraatis nan sirbaa kilabii keessatti egaa intini ta'uu qabda. Waan baay'ee sirbuu qabdi malee qooqa tokko famii. Afaan Oromoo akka gaariitti akkan ani sirbuu nama beeku tokkotu beeksisni baheera maaliif achitti hin dorgomne naan jedhanii. Baandii poolisii federaalaa keessatti bees gitaaraa taphatu maqaa isaanii yaada obbo Abbaba jedhamu. Obbo Abbaba jedhamu isaantu natti hime. Dhufee gaafan galmaa'uudha gaafadhu namni galmaa'ee guutee bakka guunne irraatti guyyaa isaatti hin dhufne naan jedhan. Kadhadheen galmaa'e. Xumurratti galmaa'e. Sana booda gaa calallee hedduutu ture. Sana keessa darbeen nama 500 keessa nama 3tu darba ture. Ana Taamiraat Dastaa fi Taafarraa Abbabaa biiftuu keessa jirti. Nu sadiin carraa arganne. Gaafa achitti darbite sana namni weedalloof walaloo sii kennee Biraanuu Zeenaa akka ta'e odeeffanneera. Sirba gaafa sana ittiin dorgomte darbite sana yaadattaarra. Sirban ittiin dorgomee darbe sirba Getaachoo Hayilamaariyaam. Bisa geerarsa. Inni geeraru saniin isaanan dorgome. Sirba 3 moo 4 tokko sirba tokko faanii miti. Adda inni zuurii qaba waan ta'eef keessaa tokko. Tokko kan Getaachoo Hayilamaariyaam tokko sirba Shawaa tan sirba isa yaadadhu. Margi marga margu seete margi marga barrin darba barrin darbu seete barrin darba margi kalo margu seete margi kalo barrin darba barrin darbu seete obsi ballo.
Abawarraa kee akkam cimaa dhabni? Baay'ee malee. Anatti fayyada. Man keessa ogummaa garaa garaa qabdu ati gaazexeessituudha. Inni weellisaadha. Tarii ogummaadhaan wal gargaartanii yookiin sadi walaloo laattanii. Inni amma yoona walaloo kenneef hin beeku. Walaloo sirbaaf ta'us barreessee hin beeku. Gara fuulduraaf garuu nan yaala jedhee yaada. Walaloo kitaabaaf ta'u garuu qopheessaan ture kanaan dura jechuudha. Baay'een jaalladha walaloo dubbisuus barreessuunis natti tola. Gara fuulduraaf kitaaba walaloo tokko nan maxxansiisa jedhee yaada yoo rabbi. Akkam oduu si barreessitee qabaasi gargaaree? Inni daawwattee beektaa garuu naggeeffata jetteetti. Barreessuun isiitiin naggeeffata jechuudha iyyuu. Lakkinaa barreessee hin beeku. Oduun yaa faaktiidha ka jechuun. Ogummaa si gargaaree jechuuti. Naa galeera. Qophii bashannanaa irratti yaada naa kennaa ture jechuun sagantaa ayyaanaa hin qopheessina turre yeroo baay'ee sanarratti jechuun waan baay'eedhaan na deeggara. Baandii guutuu naa dhiyeessuudhaan ispoonsara barbaaduudhaanis ta'u maallaqaanis baay'ee kan na gargaaru isa ture indoo ispoonsarri konni guddaan isadha. Galateeffachuun hin barbaada. Sanarratti baay'ee na deeggaraa ture. Barruu yoom jedhamu tokko. Qopheessaa turte. Waan sana nu yaadachiisa. Barruu afaan Oromoo kan jalqabaa ture yoom riskii isaa fudhadhee qopheessaan ture. Yoom irratti waan baay'eetu jechuun artikilii baay'eetu barreeffamaa ture aadaan jira ispoortii intarviyuu kan artistootaa waan baay'eetu jira ture. Jalqabbii irratti gaariidhuma ture gurgurtaan isaas somaan jedhu garuu deemee yaa'u rakkoon ispoonsaraas nama beekamudha. Rakkoffaan isadha lammaffaan immoo nama amdii sana irratti barreessuu argachuunis ulfaataa ture. Namoota na gargaaran baay'een arganne akkam barbaadetti jechuudha. Yeroo ati hojii tokko jalqabdu namni waan baay'eedhaan chaalenjii gochuu barbaada jechuun daayireekt hojiidhaan kan si dorgomu hin jiru. Yeroo ati hojjettu kan si deeggarus hin jiru. Waan baay'eedhaan maqaa balleessuudhaan waan ati hin beeknedhaan karaa adda addaatiin chaalenjii godhanii akkati hojii sana keessaa baatu si gochuu kan barbaadan baay'eetu jiru. Waan baay'eetu na mudate sanarratti ani har'a dubbachuun barbaadu. Baay'ee jechuun intarastii guddaadhaan hamilee guddaadhaan jalqabeen ture. Isatu baay'ee na gargaaraa ture maallaqaan. Akkasitti hojjetaa ture. Namnis na gaafachaa ture. Ijoolleen baay'een yuunivarsiitii keessatti gurguramaa bakka adda addaatti gurguramaa ture. Fedhiidhaan warri barreessuu barbaadanis hin jiru turan ijoolleen. Garuu waan baay'eetu na mudate barruu sanarratti akkam barbaadetti hin deemne. Ani maallaqaafis hin jalqabne hin jiru baruun afaan Oromootiin yeroo sana kan barreeffamu maaliif hin jiru jechuun aadaadhuma beeksisuudhaaf intarastiidhaan jalqabeen ture. Amma ta'ee deemtee dhiiftee? Amma ta'ee deemeen ture. Guyyaan irra garuu guyyaa ayyaanaati. Ayyaana fakkeessaa hin jiru. Maal ta'a? Ayida maal goona? Asirbin immoo. Yeroo jalqabe ayida akkamii sagaleen hin deema? Hin ta'u banku. Kiyyasalaa miidiyaa irra jira waan ta'eef isuma fayyadamtee abdii qaba. Nu isa kallattiidhaan jiru laayinii isaa barbaanna. Orijinaala isaa barbaanna malee inni sun ooluf kana. Maalan sirbaatti barbaadan si sirbuu danda'a waan muraasa. Ati filannoo siifan kenna. Guyyaan silaa ayyaana waanuma ayyaana jedhu. Yaa ayyaana hoggaa hundi hoggaan sergaa hoomii gadhisa garbi hoomii gadhisa gongoree nyaataa gongoruuf kaataa mee gorii bira darbi yoo farsoo naqanii yoo coomaa muranii qeelloon gadhisa durban qeelloon nyaatanii dhuganii taa'anii muganii dhiisii cubbite gurbaa dhiisii.